شيخ علي قوني المشوني بدا صار بنوف خني اف برسي سلمي بيا هجتي هلكني بيا سبا صاف وري قلاتي بابلي نمو قرتي ايقسي نمو بتي فرافي دين أصبرتي شيخ علي بدا ستاتي كوبنتي بغنوف باتي تاكيد جارة هدو كيسا دفا توكو توكو اتيادي لمي بيادي أمة الرافر ركو ديبي سلامتا ديجاب كناغد تنسا غلين أوني كو كيسا غلي محبا كيسن نتي دبالي يا بحر بيكونسا شيخ علي حسن شوني هايو همتو بكهم بوني أما سر ديبي هركيسن فودي السلام عليكم إسنين جدا رب مفجتشا أوني رايسن فدا غاري نماف يادا إما كيميتي وايم من دا هنكن ناجايبي نغرب سيسي نماف غاري أدو كان مالتو سنبر سيسي أكا نما أما دمكي ريفو ريبا كي موبايلي نمارا سغلي كي سندگي أچمان كوبي في دفتركو ولين توكي كوبي في دفتركو ولين توكي قبعين جدا إسن جلت تسيكي akka keessanii akkan ta'u dhiira ulaagaalee fi kanneen biraas seera yaa sheeka hayyuu ogeessa kenna na barsiisaa sartifikeetas naaf kenna maddi dhala oromoo eessaa ka'ee eessa akka ga'u eenyuyyuu akka keessanii himuu hin danda'u goondaree fi goojjaam biyyi walda gabre mormoriis lagni abbayyaa jechaa kaniin ittiin of bare kan oromoof oromiyaa ta'uu reefuun isin irraa bare ganaan hedduu bara baafadhee maadda booranaaf bareento angafaa fi maandha waa'ee dimokiraasii kan sirna gadaa sirna bulchiinsaa isa muummicha hundeensaa oromticha barachuuf banadheera qoma sheekni kiyya ustaazni isinumaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheeka keenya qaalii sheeka keenya qaalii alhamdulillah 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 sheeka keenya waan qaalii si godhe waa shan qofaan tuqee bira kutaa tokkoffaa oromoo ta'uu keeti lammaffaa oromoo taateetiin oromoo islaamaa taatee ka afaan arabaa nahwii akka gaariitti beekuu keeti sadaffaa histii takkaan mootuu sinsinni takkaan maletti barmoota kee qooqaa gaarii fayyaa dhukkuma oromoo jiru hundaa quuqaa karraa buqqaasu afaan arabarra afaan oromootti sinsinni takkaan maletti nu dabarsuu keeti afraffaa haala jiru kana hunda keessatti yeroo tee qaalii dabarsitee sa'aa tee qaalii dabarsitee akkaan itti yaaddeetiniin saba kana jijjiiruudhaaf tattaafachuu keeti shanaffaa ta'uliin nu qabdu dhukkuba waliigalaa tamitis keessa jirru quuqama saba keetiif qabaachuu sabboonummaa gahaa qabaachuu akkasumas hawwiin ati ummata oromoof qabdu guddaa ta'urraa kan ka'e haalataa ati itti dabarsaa jirtu kanarraa kan ka'e akkaataa irraa nama gammachiisu waan ta'eef jecha haalaan galatoomna.